nama sa'a di dura Facebook kanarra jira Abukaadoo Jawaar Mohammed ajjeesan jechuu amma wanta kan isiniimu barbaada wanta qabeefun tana share godheeti amma galaafatan jechuu isin lubbuun asitti isin galteeti mootummaan lubbuun asitti galtee jirti la kara waan godhu wallaalee waan dubbatu wallaalanii ummata kana akkamiitiif duuba deebisnaa waraana nutti as deemu jiru kana waraana TPLF fi waraana abaa'oodha akkamiitiif duuba deebisnaa akkamiiti gara gallaa dubbiin isaanitti akkanatti walitti dhufnaan waan dubbatan dhabanii sodaacha keessa deemanii waan ummata kanaan if duuba deebisnu ummata Oromoo kana onne isaanitti amma horomtee maaliif waraanni abaa'oo karaa lixaanis bahaanis karaa hundaanuu qabatee jira Finfinnee seenuu qofaa tafe daqiiqaa guyyaa lama guyyaa takka keessa Finfinnee seenuu deema jechuudha maaliif jaarmarroon isaan jaarmarroo joogizee dhaga lubbuun asitti isaan galti jechuudha innaa sodaa asitti isaan galti maal goona akkam godhu qabna eenyu galaafatu qabna eenyu ajjeesuu qabna eenyu ummata Oromoo kana gadoo qancarsina eenyu ajjeesneeti ajandaa kan jijjiiru eenyu ajjeesneeti kan ummata kana usiisisnu eenyu ajjeesneeti ummata kana ka gadda keessa neenu jaaniiti deemanii ajjeesan jechuu Abukaadoo Jawaar Mohammed amma sa'a 3 dura online kanarra ture jechuu amma reefuun tan share godhee ture waan Tigraay fi waboon irratti waliif galte share godhee ture amma maaliif wanni kun waan isaa ta'e waan ta'eef share godhee akkamitti wanni kun share ta'a akkamitti wanni kun godhamaafi amma ajjeeste jechuuti biltsiginnaan jechuu biltsiginnaan nu qancarsaa jirti biltsiginnaan nu jeesaa jirti jechuu biltsiginnaan arraa akkuma nu jeessanitti naftan kaayyoo keenyarraa if duuba nu deebistan isin kaayyoon keessan ummanni Oromoo kara tokko qabatee jira amma kara waraanaan deemnama kara qawweeti kara tokkoon dhaabbannee deemnama waraanni abaa'oo bahaanis lixaanis kara shawaanis qabatee jira gujiidhaanis booranaanis kara hundaanuu qabatee jira jechuudha amma isa Abiyoot Kaasaayee Xamanja aangoorraa akkana gafuudhanii lafa kaa'u qofaa tafe saniif ummanni kun maali jijjiiraa jira kan akkamittiin ajandaa uumaa fi maal godhu qabna biltsiginnaan guyyaa guutuu itti waliigalteeti amma galaafattee jechuudha kun immoo kaayyoo Oromoo if duuba hin deebisu wanni isin arra raawwattan daranuu akka amma dhukaasni amma eegalamu godha daqiiqaa kana keessatti akka Finfinnee quba takkaan dhaabbamtee hulaa mootu araa kiiloo eettan kana hanqa cuftanii lubbuun isinitti asitti deebuu teessi jechuudha amma dhukaasa eegalame jechuudha amma maramtan ganaa mititi amma maaliifi namni tokko isin if duuba deebisuudhaaf rifachiisuudhaaf Oromoo gaddisiisuudhaaf Oromoo cabsuudhaaf kaayyoon keessan isin hin taane nama ajjeesuun onnee nama keessatti hora malee nama ajjeesuun nama gadin cabsu jechuudha isin biltsiginnaan sammuun keessan hin dalagu jechuudha maaliif sammuu hin qabdanii warra horiidha jechuudha nama akka keessanii horiidha isin horii isinirra wayyaa horiin isinirra wayya horii maaliif ummata kana maaliin gad cabsina ummata kana maaliin gad usiisna ummata kana akkamitti maal ajandaa baasuu qabna maaliin isaan akka nurraa usan godhuu qabna maaliin godhuu qabna karan deemuu hin qabu waan ta'uu hin qabu karan seenuu hin qabu Abiyoot Kaasaayee Xamanja bikka deemuu hin qabu biyya takka Yaman deemuu hin danda'u Abiyoot Kaasaayee Xamanja Yaman Suudaan deemuu hin danda'u biyyi hundinuu akkatti isa qabattee jirti akkatti ijaarkaa isaan fedhan eessa deemuu qaba ummata kanarra eenyurraan ajjeesuu qabaa arra ajjeesan jechuudha amma bar sa'a 3 dura taarika akkanaa addunyaa kanarratti hin dhageenye nama sa'a 3 dura online irra jiru galaafattee biltsiginnaan jechuudha kun immoo waraana adda bilisummaa Oromoo if duuba deebisuu lakin ummata irratti ummata yaaddoo naineet ummata qancarsinaaf yaada keessan yoo kana yaaddan taate hedduu dogongortan hedduu maaliif ajjechaan hamilee namatti gooti ajjechaan if dura nama barsiisti malee if duuba nama garsiistu maaliif ani waan nu jeestaniif waan nu quncirsitaniif waan asiin nu cabsitaniifin halkaniif guyyaa ummata kiyyaaf dhaabbadha jechuudha maaliif if dura malee if duuba hin deebinu if dura kana booda Abiyoot Kaasaayee Xamanja meenuu malaaltan ummata Oromoo Abiyoot barana taarikni isarratti dalagamu deemu
taarika addunyaa irratti hin jirre abbichuun keessan taarika addunyaa irra hin jirreetti dalagam barana riikardiin idda gabrummaa buqqisuudhaaf ummanni Oromoo kara kaabaanis kara kibbaanis lixaanis hundaanuu dhaabbatee jira jechuudha. Ajjeechaan Hacaalus ajjeestanii jirtan. Hacaalus ajjeestan meeqa ajjeestan ummanni Oromoo humaa sodaatu arras borus sodaa takka sodaa ajjeechaa waa meeqa ajandaa jijjiiruu hin dandeessan. Abbaa feetan waan feetan gootanillee kaayyoo uummata Oromoo kan carsuu hin dandeessan. Ummanni Oromoo arras borus kaayyoo itti deemeef qaba kaayyoo sani galmaan ni gaata. Abbichuun numa kufta maaliif waraana 100 takka waraana 100 takka caalu juuntaan jalaa fixxe jechuudha. 100 takka caalu irraa fixamee waan waraana itti ba'uun waan itti dubbatu waan takka wallaaleeti joollee xixiqqoo ganaa bar joollee jeelii mataa isaanii firiizii godhachuu eegalte joollee xixiqqishoo wal dhungattee hin qufne karaa waraanaa qajeelchaniiti akkasi jaarmarroon joollee xixiqqishoontu maal jee waraanni adda bilisummaa Oromoo walitti qabee joollee tan akkana bika takka kaayee jechuudha. Akkatti joollee xixiqqishoo waxaxee ilmoo 16 fi ilmoo 17 18 fi ilmoo xixiqqishoo walii guurtanii deemuu jirtan. Ilmoo yoo dhukkaasa dhageesse bari siree jala seentu jechuudha. Isin jechuun bar warra kaleessa akkasi gabbee Finfinnee irra guutan sun yoo dhukkaasa takka dhageessan bar siree jala seentanii. Siree jala seentan yoo dhukkaasni tokko duuje warra siree jala seentu warra sodaata. warra ጊዜ ጃርመሮን ዱፌ ጆ ምን እናርግ ምን ሊያዝ ምን ላምጣ ምን ላድርግ የተነባ ጃርመሮቱ ኢስኒቲ ዱፌ ጃርመሮ ጊዜ ኩዳን አጀስተኒ ኩዳን ካስተንቶ ኢስኒ ዱፌ አረፉተኒ ገደው መተ ኦሮሞ ገዲሲስተን ዴቢስተኒ ጀቹ መዳሜ ከወል ራቀምና አቢዮት ካሳይ ጠመንጃ አረስቲኒማ ቦሩስቲማ አንተ ያለክ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው አንድ ያለክ ምንድነው ስልጣኑ ለቀ መውረድ ብቻ ገባ ስልጣኑ ለቀቅ መውጣት ብቻ ካለበት ወዴት ሚድ እስራኤል ሚድ የት ሚድ ስልጣኑ ለቀቅ መውጣት ብቻ ነው የቀረ ሌላ ምንም የቀረክ ነገር የለም ምክንያቱም ከጃርመሮ ጋር መጫወት ማለት እንትን ላይ ፎቅ ላይ ቆሞ ፎቅ ላይ ወጥቶ ራስን እንደመፈትፈት ነው ፎቅ ላይ ወጥቶ ከጃርመሮ ጋር እቃለዳለሁ ከጃርመሮ ጋር 2 3 እላለሁ ማለት ፎቅ ላይ ወጥቶ ራሱን እንደመግደል ሰው ነው የሚቆጠረው ስለዛ በዚህ ሰዓት ጀምሮ ሁሉ ነገር ይጀምራል ጦርነትም ሁሉም ነገር ስለዛ ያለቅ አማራጭ ይሄ የፍራቻ ምልክት ነው አሁን የጀዋርን ጠበቃ የገደልከው የፍራቻ ምልክት ነው ስለፈራክ ነው ምን ላድርግ ምን ላምጣ እነዚህን ህዝብ እንዴት ነው ዝም ማረጋቸው እንዴት ነው ትግራይና ጃርመሮ መከላከያ እንዴት ነው አንድ የሆኑት እንዴት ነው ወታደሮቹ የተስማሙብኝ እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር አላምንም ማልካ እንዴት ይሄ ነገር ይወሰድልኛል ይሄን ነገር ፈጠርክ ይሄን ፕሮፓጋንዳክ ይሄን ነገር ፈጠርክ ዛሬ ማለት ነው እኔ ምነግርክ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው ስልጣኑን ለቀውጣ ከዛ ውስጥ